Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo isin jirtan baratti isin akka qabu kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus sagalee dhalootaa irraa qophii eegareetiin Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti argamnee jirra. Kutaa magaalaa Sulultaatti kan argamne ammoo waa malee miti. Dargaggoonni shimalaan bifa kanaan faayamanii qarreewwan immoo qunni yookaan immoo allaadduu qabatanii bifa kanaan miidhaganii isaan waliin turtii taasisuuf. Egaa barri haaraan dhufee bara moofadhaa yeroo baalli wal jijjiiranii taateewwan bara haaraa itti simataman hedduudha uummata Oromoo biratti akka Itoophiyaatti kan geggeeffamu. Kanneen keessaa immoo Goobee fi Shinooyyeen isaan tokkodha. Nutis Goobee fi Shinooyyee irratti xiyyeeffannee dargaggoota kutaa magaalaa Sulultaa waliin turtii taasisuuf asitti argamnee jirra. Dargaggoonni irraa kun ammoo aadaa abbootiin asiin ga'an akkamiin itti fufsiisaa jiranii maal hojjechaa jiran dhimma jedhu irratti isaan waliin turtii taasisna. Sanaga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Galaana Nugusee Ubsee Dajanee asirraan immoo Burtukaanii Tasfaayee fi Waaqee Badhaaneti isaan waliin turtii taasisna. Egaa waqtiin kun yeroo qarreewwan akkasuma qeerroowwan bara haaraa simachuu fi abdii qaban mana namootarra deemuun Goobee akkasuma Shinooyyee jechuudhaan taphatanidha. Isin waliin turtii taasisuu fi ayyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota AMN Plus guddisee isin galateeffadha. Anaa dhufuus isiniin jedha. Galatoomaa isinilleen affeerraa waan nu taasistaniif. Tole guddaa galatooma ulfaadha. Keessumaa yeroo bara haaraa simachuudhaaf taateewwan dargaggootaan geggeeffaman keessaa ayyaana shamarranii yookaan bilisummaa shamarranii kan ibsu Shinooyyeen ni jira. Akkasuma dargaggoonni kan irratti hirmaatan Goobeen ni jira. Sanaan wal qabsiifnee haasofna waan ta'eef ka'umsa marii keenyatiif akka ta'uu fi Shinooyyeen maalaan jedhu ka'umsaa taasifannu. Shinooyyeen nuuf bara haaraadha. Bara haaraa kana immoo nu sinsinniidhaan eegganna. Hawwiidhaan eegganna. Sababni nuti hawwiidhaan eeggannuufis shamarran walitti qabamnee aadaa keenya ibsannaa Shinooyyee sirbina. Shinooyyee sana sirbuudhaaf immoo dargaggoonni illee nu faana jiru. Wadaajii inni jedhamu ni jira. Birraan nuuf addadha. Birraa bakka sinsinniidhaan eegganna nuti. Egaa Shinooyyee fi Goobeen kun hedduminaan waliin dargaggoonni ukee yookaan taabura irraa eegalanii Goobee taphatu. Shamarran ammoo guyyaa bilisummaa isaanii barri haaraa waan tokko jedhee yeroo eegalu jala bultii isaa irraa eegalanii kan isaan Shinooyyee taphatan. Gama dargaggootatti gaafa dhufne ammoo Goobeen hoo maali? Dargaggoota fi Goobeen akkamiin ibsamu? Goobee walumaa galatti foolii birraati. Yeroo dargaggeessi wal argee hawwiisaa sirbee wal arguudha. Kanaaf Goobeen immoo fuula masqalaati kan sirbamu jechuun toora masqalaa gaafa ga'u dursaniit qophii taasisu. Sana booda egaa naannoo kanaatti masqalaan dura sirbameet gaafa masqalaa waan sirbanii mana namaa dhaqanii marga geessu. Warri sun immoo egaa waan kennuufitu jira. Waan san walitti qabatanii gaafa masqalaa iddoo wayititti korma qalatanii sirbaa dhiichisaa kan ittiin ayyaaneffatanidha jechuudha. Goobeen dargaggeessa biratti yookaan Oromoo biratti akka gaariitti kabajamaa ture. Keessattuu abbootiin keenya dur akka gaarii kabajanii yeroo wayii immoo xiqqoo laafaa ture. Amma immoo akka gaariitti bifa bareedaa ta'een qindoomanii taphachuudhaaf aadaa ofii calaqqisuudhaaf dargaggoonni qophiirra yeroo jirrutti jechuudha. Kanaan wal qabate keessumaa duudhaalee sana keessa jiran fakkeenyaaf guyyaa Shinooyyee sana yookaan immoo Shinooyyeedhaan wal qabatee guyyaa bara haaraa ta'uu shamarran akkamiin of qopheessu yeroo sanatti? Ayyaanni Shinooyyee uummata Oromoo biratti baay'ee kan beekamudha. Waqtii birraa jechuudha. Shamarran qophii hedduudha kan nuti taasisnu. Maaliif jennaa waggaatti yeroo tokkodha kan dhufu inni. Kanaaf rifeensa keenya hin dhaawwannaa haala gaariin jechuudha. Uffata keenyallee walitti himnee haala gaariin tolfannee haala gaariidhaan kabajnaa jechuudha ayyaana Shinooyyee. Gara tuulamaa yookaan gara sulultaa kanatti hojjetamu shamarran hojjetatan. Adda jalee yookaan shufeerii jedhama. Hawwii bara haaraatti darbuu kan ibsitan maal jettaniiti mana namaarra deemanii sirbuu jira waan ta'eef weellisuu jira waan ta'eef qindoominaan maal jettan irra nu buusta? Jala bultii sin qaba. Guyyaa jala bultii sana yeroo qunnii buqqifannaa jechuudha yookaan immoo buqqisaa buqqifannaa. Innis beenqoonni buqqifan gurguddaa nurraa yaa'ee xixinnaa guddifannaa jechuudhaan sirbamaa jechuudha. Aadaan kun akka itti fufuu fi dhalootatti dabarsinaa akka jechuuti. Goobeedhaan wal qabatee Goobeen sirba sanas ni ibsa yookaan immoo dargaggoonni gareen ta'anii sirbuu ni ibsa akkasuma dargaggootumallee ni ibsa waan ta'eef Goobeen sana keessa duudhaalee maaltu jira Goobee kana keessa? Goobeen aadaadha. Duudhaa baay'ee of keessaa qaba. Duudhaalee gurguddoo of keessaa qaba. Innis waqtii kana abbootiin keenya keessattuu gara tuulamaa kanatti yookaan immoo
dargaggeessi katabatu sababa hojjaatiin kan ta'e galgala akkuma uffatuma hojiidhaan oolee amma waqtii kana keessa kan hojjetamu aramaa fa'aadha. Haaluma kanaan akkuma galeen sababa hojiitirraan kan ta'e galgala deemee taphataa jechuudha. Keessattuu aadaa gurguddoon as keessa waan jiruufi yeroollee itti dhabu yeroo waqtii kana keessa waan hojiilee baay'een waan jiraniif galgala fa'aa taphatanii jechuudha. Kanaaf nuti immoo keessattuu dargaggeessi amma aadaalee abbootiin keenya nutti dabarsan gadi nu alaa bu'aa jira jechuudha. Akka abbootiin keenya nutti dabarsanitti ittiin deemaa jirru. Amma immoo nuti aadaa keenya aadaa duudhaalee abbootiin keenya nu dabarsan kana waan achi keessa jiru sirriitti itti fayyadamneeti duudhaa keenya ol baasuudhaaf baay'ee akeeka qabnaa jechuudha. Egaa waqtii kanatti yeroo birraan bara haaraa simachuuf jirru waan ta'eef dargaggoonnis akkanatti faayamanii goofaree filanii shimala isaanii toleen faayanii akka waaqee kanatti jechuudha. Shamarranis akkasuma adda jalee dhiyaatanii qunnii yookaan immoo allaattii bifa kanaan qabataniiti kan isaan ba'an. Burtukaan waan ta'e kaasee turte wadaajii faatu jira jette. Daawwattoonni keenya immoo warreen nu daawwachaa jiran wadaajiin kun maalii jechuun isaanii nafu. Taatee maaltu raawwata? Dirqamni shamarranii maali yeroo sana? Dargaggoonnoo maal raawwatu? Dargaggeessis shamarranis yeroo itti birraa simannudha. Shamarran dargaggeessaaf wanti dursitee wadaajii sanaaf gootu karameellaa bitti. Daabboonni jedhamullee ni jira. Daabboo sana ni toshitii fi daabboo sana dargaggeessi ishee kaadhimachuu barbaade sun ni camsataa jechuudha. Karameellaa sanallee wadaajii ishee sanaaf kenniti. Yaa birraa kan coqorsi margu mateessa yaa gadhee kan barri kun darbu aseesa goofaree goota birraan barana ooda. Aseesa goofaree goota birraan barana ooda. Shaggar gubbaa qorqorroon goo'e aannan galaa abaaboon noo'e jedhee ilmi shawaa aseesa goofaree goota birraan barana ooda. Aseesa goofaree goota birraan barana ooda. Dubartoonni gurmaa'anii ijaa deemaniif walitti qabatu maallaqa xiqqoo isaa taatu guddaa isaa ta'u hundi isaanii gurmaa'anii wadaajii ka dargaggeessi gaafa shamarree isheen hoyyee deemtu duuka deema wadaajii qabu. Gaafa masqalaa ammoo karameellaa sana bitanii ragadaan sirbamu sana sirbanii walitti qabamanii dargaggeessis shamarranis wadaajii sanaaf hiranii jechuudha. Ammoo haalli qabatamaan jiru maal fakkaata naannoo Tuulamaa kanatti wadaajiin kaleessa sun kan kalee ture sun har'a hoo jira laata? Wadaajiin safuu qaba. Safuu siin jedhu waan biraan jiru jechuudha. Wadaajiin alatti abbootii keenya irraa wanni baranne jechuudha. Wal kabajuu wadaajii akkuma amma jaalallee jedhan kanatti kan laalamu jechuudha. Kanaaf akkuma ishiin kaastee karameellaa bittii fi inni illee waan bituuf qaba jechuudha. Yeroo ayyaanni dhufu shaashii fa'aa bituuf danda'a. Wantoota tokko akkuma humna isaatti egaa dargaggeessi akka keenyatti odoo hin taane yeroo durii sana maatii jala yeroo jiraatudha. Galii mataa isaa waan hin qabnee fi garuu immoo wadaajii isaatii akkuma ta'e waaqa qopheessee shaashii bitaa fi sanbooda gaafa ol argan isa dhumaa shamarranis shinoota yookaan qaammee jedhama naannoo kanatti. Qaammee sana gatabatanii booda guyyaa walgaa sana waliin ragadaniiti kennaa isaanii walirraa fudhatanii jechuudha. Ammatti garuu wadaajiin guutumaa guutti hin jiru naannoo kanatti. Akka Tuulamaa keessattuu akka naannoo Sulultaa kanatti dhaabatee jira. Yeroo wayii egaa rakkoo tokko wajjinis waan wal dhungatu mitire. Dhungii sana keessaa rakkoodha jedhanii karaa fayyaatiin waa dudubbachaa turaniiti. Namoonni sanbuura godhataniiti kan hafe. Kanaaf isa wajjii wal qabsanii natti fakkaata akka hubannoo kootitti ammatti guutumaa guututti wadaajiin toora kanatti laafurra hin jiru jechuudha. Aadaa gaarii bareeda ture baay'ee wal jaalatu obboleewummaa qofatu jira safuudha. Yoo qaadhimatillee sirna fuudhaaf yeroo maa duratti wanti raawwatamu hin jiru sanitti akkanumatti wal jaalachuu fi waa walii godhuu alatti waan biraan jiru jechuudha. Wadaajiin kaleessa turee jira har'ammoo hin jiru sababoota garaagaraatiin jettanii nu kaastanii kana wal qabate keessumaa wadaajiin abboota kaleessa turan bira ture sanatti osoo jiraate moo osoo jiraachuu baatee jettassinoo maal jettu? Amma yeroo keenya kana dhugaa afeera jechuudha. Baay'ee isaa harka irra caalu gara baadiyyaa kanatti illee argamu malee walumaa galatti akka duraa akka abbootiin keenya nu himaa tura sanii miti jechuudha afeera. Garuu immoo akka isaan abbootiin keenya nu kaasaa turetti akka immoo nus xiqqoo arginetti otoo jiraatee duudhanis safuunis hoggasuma irra wayyaadha jechuudha. Ani akka ammoo xiqqoo ishee argetti
baay'ee waan bareeda jedhee yaada jechuudha. Tu'aafuu baate. Karaa Tuulamaa kanatti immoo walleedhaan hedduu beekamu hawaasni Tuulamaa dhagaallee yoo ol kaasan sirba yookaan walleetu jira jedhama. Kanaaf jaalala wal qabsiisee safuun balleessin malee cubbuun qabu jaalaltis jedhamee sirbamee jira. Magaalee jaalatanii maalo yaa shurraaba koo maalidhaa furee hunda waamuni. Magaalee jaalatanii maalo yaa shurraaba koo maalidhaa furee hunda waamuni. Magaalee jaalatanii maalo yaa shurraaba koo maalidhaa furee hunda waamuni. Simbirroo mumaatuma maalo yaa shurraaba koo simbirroo gurraachi mumaatuma. Simbirroo mumaatuma maalo yaa shurraaba koo simbirroo gurraachi mumaatuma. Simbirroo mumaatuma maalo yaa shurraaba koo simbirroo gurraachi mumaatuma. Mumaatuma maalo yaa guddaama koo simbirroo mumaatti mumaatuma. Michayyoon badii qabdu maalo yaa shurraaba koo kan addaan nu baasee hamaatuma. Dur Oromtichi bifa sanaan aadaa isaa tursiisee asin gahaa ture. Immoo aadaa sun dhokatee yookaan immoo xiqqaachaa dhufee aphachaa dhufee jira. Isinis kan kaastanii. Kana wal qabatee qeerroo akkasuma qarreewwan immoo yeroo ammaa kanatti wal qindeessanii shinooyyee akkasuma goobee jechuudhaan magaalota gurguddoo keessa deemanii yeroo aadaa isaanii sana agarsiisan ni mul'ata. Bifa kanaan goobee fi shinooyyee magaalota keessa qindoominaan socho'anii goobee shinooyyee jechuun akka kutaa magaalaa sulultaattis sana keessa jirtan geggeessaa jirtan waan ta'eef faayidaa maalii ni qabaata? Dargaggeessi walitti dhufee tokko ta'ee aadaaf duudhaa isaa ibsata. Lammata immoo aadaan hafe jennee haasofnu kuni maalummaan aadaa kanaa bifa bareedaa ta'een uffataan shimalaan wantoota dargaggeessa tokko ibsuu danda'u qabataniis baanii sirba waan ta'eef namni biraalleen fakkeenyaaf amma goobee kana Finfinnee keessatti namni tokko tokko akkuma ta'etti bakkuma ta'ee fa'aa deemee bifa kadhaatiif fa'aa warri deemee waa godhu jira. Egaa sabni kun saba jalqabumaa qabeenya qabuudha, waa hunda qabuudha, saba safuu qabuudha. Hin kadhatulleeni akka caarraa goobee gaafa mana namaa dhaqxu ati marga kennitaaf. Innillee marga sana waasii kennu qabaa jechuudha. Waanuma qabu sii kenna. Dirqamas miti kadhaa miti wanni sun maalinni aadii keessan gaafa ati calaqqisiistee sirbitee qe'ee nama sanaa faarsitu abbaan qe'ee sanaa miira gammachuuti wanni sii gumaachuudha malee bifa kadhaatiniiti. Kana amma suuqii faara deemanii Finfinnee keessatti amma afaanuma keenya kanaan sirbaa godhan waan sunillee waan sirrii akka hin taane xiyyeeffannoo guddaa qaba bara kanaa karaa eeyyamamee fi karaa qindaa'ime malee kadhaa sunillee akka sirrii hin taane karaa mootummaatiin illee waan itti yaadame waan jiru natti fakkaata. Aadaan kun aadaa bareedaa fi guddaa ta'uusaa karaa dargaggeessi qindaa'ee sagalee wal fakkaatuun wal dhaga'uutiin yoo agarsiisaa deemu namni karaa ilaalcha biraa qabuuf illeen aadaa kana akka baru ta'a waan ta'eef barbaachisummaan isaa guddaadha jechuudha. Mana nama sanii gaafa geenye sirbi sirbamuun jira sirba sanaan sirbina mana isaa gaafa ol seennu nama sana ni faarsina. Gaafa faarsinu faaruun keenya sun nama sana hawwatee tooti gaafa qunni kenninuuf wanta nu gumaachuu malee bifa kadhaatiin hin deemnu nutillee akkasuma. Aadaa keenya mul'isuuf deemna, aadaa keenya agarsiisuuf deemna. Safuu fi duudhaan keenya akka hin hafneef mul'isuuf deemna malee bifa kadhaatiin miti kan deemnu nutis. Gumaacha warri sun gammadee sii kennudha gaafaati qunni kennituuf. Qunni kana immoo wayii mana isaati irratti darbitaa fi wayii immoo harka isaati irratti kennitaafi jechuudha. Gaafa immoo iyyuu xumura abbaan sun maallaqas yaa ta'u nyaatas yaa ta'u gaafa sii kennu eebbisteetu mana sanaa baata jechuudha. Gaafa amma fakkeenyaaf gaafa maaddii nu dhiyeessanii qunni harkaa qabnu sana irra keenyetu kan baranaan si ga'e egereen si haa ga'u jenneetooti eebbisnee biraa ba'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya qeerroowwan akkasuma qarreewwan yeroo barri haarawaa fi barri moofaan baalli wal dabarsuuf jedhanitti taateewwan raawwatan irratti xiyyeeffannee keessumaa goobee fi shinooyyee karaa Tuulamaatti akkamiin kabajamaa duudhaalee sana keessa jiru maal fakkaataa dhimma jedhu irratti dargaggoota waliin marii taasisaatii jirra. Waan hedduu kaastanii mana namarra deemtanii tapha shinooyyee wal qabatu yeroo shamarran sirbitan yookaan taphattanii baga bara haarawaatti baatanii akka jechuuti. Warreen bara haarawaatti ce'an gammachuu isaanii baga itti singa'ee akka jechuuti.
warreen lubbuun hin jirres immoo mararfachuun ni jira. Warreen lubbuudhaan yookaan immoo carraa barattaantu darbu kan arganne jechuudha. Maal jettanii taphattamne sagalee dhala nu buusa. Fakkeenyaaf amma nu durbii walitti qindoofnee shinooyyee deemna. Akka carraa ta'e bara kana deemnee bara dhufutti hiriyaan keenya tokko nu biraa heerumte. Ishee faarsuudhaaf lootiin lootii gurraati barreen gaddaa yookaan qal'oon mootii durbaati asiisaa inni itti fufnaa jechuudha. Erga ishee faarsinee waan nu kennan nu eebbisanii baasanii isaan erga nu eebbisanii malkaan na'ee dildiila siyaa kennu ayyootoo mucaa mormaa bilbii. Sayyaana bareegere dachaana jennee biraa baana. Guddaa galatooma ulfaadhaa waan hedduu kaastanii keessumaa gara dargaggootaatti dhufa. Dargaggoonni si ukee irraa yookaan taaboree irraa eegalanii goobee taphatu waan ta'eef yeroo goobee taphatan kana dargaggoonni yookaan qeerroowwan eenyutu faarfama yeroo sana? Ganna booroo hojiinis akka baay'ee waan dargaggeessatti baay'atuuf birraa kanatti ba'uun isaa baay'ee isaaf gammachuudha jechuudha. Otoo gara goobeetitti gara mana namaa deemuu otoo hin eegalini dura birraa faarfatee birraa galateeffataa jechuudha. Dargaggeessi walitti qabameeti shimala isaa tolfatee waa birraa bari'ee farda binna yaa goota. Waa birraa bari'ee farda binna yaa goota jedhameeti akkasitti sirbamaa jechuudha. Birraarraa eegala jechuudha. Birraa erga galateeffatee booda erga yaadatee booda gara goobee kanatti dhufa. Goobee immoo manni deemamu suni waanuma fedhes yoo ta'e akkasitti adda babaasaa sanii namallee faarsuu waan hin qabne manuma dhaqame santu faarfamaa jechuudha. Jalqaba birraa faarsanii ta'an sun gara qe'ee namticha sanii hoogaan goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa goranoo banii. Goobeen dhuftee adureessa koo jabbilee jalaa goranoo banii. Yaa galaana koo argee yaa galaana koo argee abda maal labdee argee yaa galaana koo argee ilma yoo hoolaa argee yaa galaana koo argee bineensa nyaataa argee yaa galaana koo argee bineensa mannaa argee ana sii wayyaa argee siin eebbisaa siin abaaru gooftaa qeedhaa gannaalu siin eebbisaa siin abaaru gooftaa sireerraa gallaalu jechuudha. Sirbee egaa abbaan marraa sun itti gadi beet marga kennitaa fi gadi bee marga fudhu margi margaa si magarsaa addunyaa sitti dabarsaa jedhaanii achi booda gadi bee marga laattaa fi inni immoo waa sii kenna erga inni sii kenne waa sii kenne san namni nuu kennee amma migaa kunoo amma nagaa dhugumaa amma migaa kunoo amma nagaa miqanyaan isaanii eessuma jirti kiinoo as jala jirti dureessa koo horiihoon dureessa koo horiihoon dureessa koo horiihoon dureessa koo hambara naatiin nu geesse bara gereetiin nu gahe hambara naatiin nu geesse bara gereetiin nu gahe jechuudha gara iddoo biraatti deeman jechuudha. Guddaa galatooma ulfaadhaa keessumaa yeroo goobee kanatti dargaggoonni mana namaatti irra deemanii yeroo sirbanii qotiyyoo yookaan sangaa daa'imman akkasuma haadha manaa fi abbaa manaallee dhaltiillee ni faarsuu jedhama hedduminaanii. Keessumaa kanaan wal qabatee yeroo goobee kanatti dargaggoonni mana namaarra deemanii gaafa goobee jedhanii mana namaarra yoo darbe yookaan mana nama tokkorra yoo darbe abbaan mana sanaa ni muufataa jedhama. Dhugaadhaan muufataa maaliif innaan namni egaa ammuma qabu kan si gumaachuu hoggaatti dhufa waan hoggaatti dhufu kan ammoo akka waan gadhaantummaa yookaan gadi qabdee ilaaltetti waan laaluu fi irraan dabartu qeellee jiraachuu baatee beellamaan deemte jechuudha. Akka carraa abbaan mana sanaa jiraachuu baatee namni mana jiru gadi bee guyyaa akkasii ta'ee beellama si laata beellama sana eeggattee dhaqxa waan ta'eef mana xiqqaati warra qabu warra hin qabne jettee goobee waliin dabarsitu aadaadha. Akkasuma immoo hoggaatti dhufa waan ta'eef namtichi sunillee hawwiidhaan eeggata waan ta'eef bira darbuun hin jiru jechuudha. Akkuma teette qotiyyoo hin faarsu. Qotiyyootiin diyaa waaqayyo kenni qaalee tolaa yaa waaqayyo kenni dhiifuu tola akka waan jedha sun achi sirboota keessatti jira. Maaliif egaa qotiyyoolleen jabbiloolleen waan inni qabu hin faarsu jechuudha. Akkasitti faarsanii kanaaf biraan darbamu jechuudha. Akkuma teette ollaa biraan darban. Kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa magaalaa Sulultaatti argamne dargaggoota waliin turtii taasisaa jirra. Dargaggoonnis muuxannoo abbootirraa dhaalaan hubannoo isaan bira jiru. Bifa kanaanii goobee fi shinooyyee ilaalchisuuni bal'inaan nuuf kaasatidha kan jirani. Turtiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Ammas nu waliin turaan affeerraa keenya. Aseesa gofaree goota jala maranii foota. Aseesa gofaree goota jala maranii foota. Abuyyadee uffata taaqa yaabdarii
sittana waaqame baranu waraarsi aseesa gofare goota birra marani foota. Egaa waan hedduu nu kaastanii warreen iddoo garaagaraa ta'anii nu daawwachaa jiran aadaa kana baruu ni barbaadu. Dargaggoonni shimalaaf faayamanii bifa kanaan jechuudha. Shamarran akkasuma qunnii qabataniiti kan isaan jiranii. Carraa kanaanii qunniin kun yookaan allaadduun kun maal ibsa laata? Qunnii yookaan allaadduun jiidha. Innis yeroo mana namaa dhaqnu baga bara haaraa geessan jechuudhaan kan mana dhaqne san haadhas yaa ta'u kan kenninuufidha. Baga bara haaraa geessan jechuudha. Jiidha agarsiisa jechuudha. Innis yeroo maaddii nu kenname maaddii sanirra naqnaafi jechuudha. Garuu naannawa kanatti harkumatti kenninaafi harkumatti fudhatu. Naannoo kanatti baay'inaan maaddii irratti miti kan beekamu harkumatti fudhatu jechuudha. Shimalli kun yeroo kam eegalee ba'a keessumaa shimallii fi dargaggeessoo akkamiin ibsama? Goobee kanaa fi shimalloo hariiroo akkamii qabudha? Waa'ee sana kaasnu. Shimallii fi dargaggeessa adda baanii beekan adda bahuu hin danda'anii mallattoon dargaggeessa gahee tokko shimala jechuudha. Keessattuu aadaa dur shimalaan beekaman dargaggeessi tokko jalqaba akka kiyya kanatti rifeensa kana garuu hin taane goofaree filateet shimala qabateet kan dargaggummaa isaa mirkaneessu jechuudha. Kanaaf caalmatti immoo yeroo goobee shimalli caalmatti maaliif taphattiin goobee taphatan shimalli waan ta'eef akkuma shamarran mallattoon isaan ittiin taphatan qunnii ta'u qunnii fi adda jalee rifeensa bareeffatan dargaggeessi illee goofaree fi shimalaan beekama jechuudha gara goobeetti kana lamaan irratti qophaa'a. Kanaaf shimalli dhiichisaas haa ta'u goobees haa ta'u taphoota taphatan kamiyyuu si'eessuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Dhugaadha. Tole guddaa galatoomaa gara xumuraa fidaa waan jirruuf aadaan kun kaleessa ciminaan tureera hawaasa biratti baay'ee beekamaadha. Gidduutti laffatee ture dargaggoonni irraa immoo aadaa sana deebisuudhaa fi tattaaffii olaanaa taasisaa ture kan isaan jiran. Aadaa fi aduun ammoo akka dhokateen hin hafuu jedhama. Kanaan wal qabatee keessumaa dargaggoonni akka magaalaa sulultaattis sochii taasisaa jirtanii dhiyeenya inumaayyuu feestivaala shinooyyee fi goobee jedhamee aga magaalaa Finfinneetti deemamee akkaataa dargaggoonni qeerroo fi qarreewwan taphataa jiran ni mul'ata. Kanaan wal qabatee keessumaa deeggarsi isiniif godhamaa jiru maal fakkaata? Gama aadaa fi turizimiin ta'uu danda'a akka magaalaa keessaniitti. Miirri hawaasa bira jiru abbootiin hoo akkamiin sin jajjabeessu waan jiru sanaa kaasnu. Dhimmi kun olaanaadhaan aadaa fi turizimii haalata. Dhimmi goobeen kun egaa tapha sirbaa sirbi immoo aartiidha. Aartii kana immoo akka mootummaatti kan bulchu aadaa fi turizimiidha. Laafisni jira haa ta'u malee immoo akka dhuunfatti namoonni achi jiran waan gochuu qaban akka humna isaanii nama godhu. Guutumatti garuu waan barbaachisu amma fakkeenyaaf ati duratti dubbatte feestivaala Finfinnee sana amma miidumaaf yookaan immoo ilaalchumaaf qofa odoo hin taane aadaan kun kana caalaa dursanii qophii taasisuu irratti amma gaafuma sana jala ka'anii ka'aafaatu jira jechuudha. Maaliif jennaan inni mootummaan kana akkuma addunyaatti namoota biraatti mul'isuu deemu akka gaariitti dargaggoonni kun yeroodhaan irratti qophaa'anii waan isaan barbaachisu fakkeenya faayamuu jira uffatanii bareedanii wantoota barbaachisan kan akka haalan itti qophaa'an yeroo sun ga'e ka'aatu ammuma ka'aa deemaa ija sun tubaa jira waan ta'eef wanni kun waan barbaachisummaan isaa olaanaa ta'uu isaa amananii dursanii irratti hojjechuu qaban waan jedhu akka dhaamsatti. Dhaloonni dhufu ammoo aadaa kana cimsee akka itti fufsiisuuf eenyurraa maaltu eegama? Gahee eenyu ta'uu qaba aadaan kun akka bahee mul'atuu fi akka kanaan duraatti akka beekamuuf waan jedhu sanaa kaasu. Hawaasnis ijoolleen isaanii aadaa darbe sana akka itti fufsiisan barsiisuu qabu jechuudha. Maatiinis ijoollee isaanii hawaasnis jechuudha. Isaa abbaan gaafa cabsee ormii jaballeessaa jedhu miti waan hafuu qabu waan hafuu hin qabne ciminaan itti himuu qabanii abbootirras dirqamni jira. Mootummaanis haala adda addaa mijeessuudhaan aadaa hawaasa kanaa ta'uudhaan waan deeggaramuu fi gargaaramuu qabu mootummaan illee dhaabbachuu qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti iddoo bareedaa bifa kanaan bulchiinsi kutaa magaalaa Sulultaa dargaggootaaf qopheesse iddoo magariisa bareeda kanatti argamnee turtiin dargaggoota waliin taasisaa jirru gara xumuraa finnee waan jirruuf keessumaa goobee akkasuma shinooyyee wal qabsiisee kuni nu hafee jira kana osoo dubbanne akka dargaggootatti wanti jettan yoo jiraate carraa isiniif kennina. Harka wal qabannee tooti aadaa keenya kana biyyarra darbee addunyaadhaaf gumaachuutu nurra jira. Jawaanni aadaa keenya yaa guddisnu jedha. Turtii waliin taasisnee fi guddisee isin galateeffadhaa maqaa daawwattoota AMN Plaasin guddaa galatooma ulfaadhasin. Galatooma isinillee ulfaadhaa galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya dargaggoota waliin goobee fi shinooyyeen maal fakkaata duudhalee sana keessa jiru maal fakkaatu dhimma jedhu irratti turtiin taasisne kan aga ammaa kanaadha. Aadaan kun ammoo keessumaa sadarkaa maalirra jira
Dur immoo aadaan Goobee fi Shinooyyee kun akkam ture maanguddoonni maal jedhu dhimma jedhu irrattis maanguddoota waliin turtii taasisanii qabna. Sin ammas turtiin keessan AMN Plus qophii egeree waliin haa ta'u nu waliin tura. Asaase asgalli dhufe asaase waliin daawwate asaase silaa qamadii kottaa yaa gooftaa rabbuusin dhoksinee maadoo kattaa. Silaa qamadii kottaa yaa gooftaa rabbuusin dhoksinee maadoo kattaa. Yaabolee kooroonni gammoojjii iyyoolee hirabtare hirabu yaabolee koo yaadaddu gomaade iyyoolee hirabtare hirabu yaabolee koo ofii lolan beektu iyyoolee hirabtare hirabu yaabolee koo as kenni goraade iyyoolee hirabtare hirabu yaabolee koo indiddare hirabu yaabolee koo indiddare hirabu yaabolee koo hirabtare hirabu yaabolee Goobee fi Shinooyyeen kutaa magaalaa Sulultaatti maal fakkaataa kan jedhu dargaggoota waliin turtii taasisnee turre. Anis Goobee isaa wajjin taphachaa ture, shamarran Shinooyyee taphachaa turan. Isaan waan hedduu kaasan dargaggoonni hubannoo qaban nu kaasanii jiranii. Shinooyyee fi Goobeen bara isin dargaggeessaa akkamiin taphachaa turtan isin waa'ee sanaa kaasnume aadaan kaleessa ture sunii fi kanarraa maal fakkaata laata nu kaasaa? Aadaan Goobeetii fi aadaan Shinooyyee qaamee dubartoota ibsituu ayyaantoota hundaati. Oromoon barallee an lakkaa'ee yeroollee yookaan haala hundaa ittiin qabatu isarraa kaasuudhaan Goobeen an eegalu bukeerraa eegala. Gaafa bukeerraa eegalu deemee naanna'ee hanga masqalaatitti an taphatamuudha. Mee kan yeroo keessanii san laaltanii har'a yeroo laaltan maal taajjabdan? Baay'ee garaagarummaa qaba. Goobeen kun goobeen halkan malee guyyaan deemamu. Dargaggeessi yaa'u hanorii kunuunsatti ture tikseewwan horiititu olfileetoo deema malee namoonni kun hin deemani. Har'a immoo gaafa ilaallu qarshii funaanuu qofa. Yeroo keessanitti maallaqa guuruun hin jiru? Maallaqa guuruun hin jira. Maallaqa guuruun kadha maallaqaatii miti. Horiillee kaasee an kennu jira. Kennaa walitti funaanessan wanna addaan hirataniitu waliin deemanii miti. Guyyaa isa dhuma saasan horii bitanii horiin qalamee guyyaa gammachuu waliin gaggeessataniitu manguddootallee hammatanii heebba. Hambaranaan isin ga'een egereetiin isin haa ga'u jedhanii guyyaa heebbatti fudhatassan dhamdhamatani. Malees saantima argatanii yookaan wanna qabeenya argatassan addaan qooddatanii gargar ba'anii miti. Garuu maallaqa guuruun sun kadha osoo hin taane aadaadha warreen jedhanii jiru. Aadaadha garuu kennaadha. Kennaa immoo ati qabeenya filatteetii miti kana malee fudhu hin jettu. Namni ammuma qabu immoo hanguma qabu kennuu danda'a. Waanuma qabu irraa hirmaachuu danda'a. Akkaataa saniin. Aadaan kaleessa ture sun duudhaa isaa odoo hin gadhiisne itti fufuu qaba. Tole guddaa galatooma dargaggootaan waliin turtii taasise. Amma dur abbootirraa yeroo dhageenyu keessumaa gara tuulamaa kanatti dargaggeessi akkasuma dargaggeettiin jaalallee baafachuun ni jira, wadaajiin ni jira. Yeroo kana yeroo Shinooyyee fi Goobee taphatan sanan beennu warreen jedhan ni jiru. Yeroo keessanii akkamii wadaajiin tureera laata? Muuxannoo keessa irraa nu kaasa. Oromoon maal jedha ilkaanii dhiimalee miidhagu jedha. Dubartoonni si kophaan miidhagan dhiira malee guyyaa gammachuu guyyaa jaalala isaanii itti ibsanii. Guyyaa isaanii maatiin illee lolu. Baay'ee guddaatti amana. Guyyaa isaaniiti. Guyyaa isaaniiti. Garuu immoo ijoolleenis immoo gaafa manaa ba'anii manasa fudhatanii guyyaa sanii haala qulqullinaa fi haala gaarii yoodhan odoo safuun cabsine safuu isaanii eeggatanii taphachaa oolanii galu. Yeroon hoosan jaalala ittiin ibsan waluma dhungatee gara fuulduraatiif seenaa walitti qabatee jaalallee illee ta'uu hoo qabaate walii ibsee raawwatee gara fuulduraatiitti illee maatii mari'achiisee maatiraan intala baluu tan fuudhallee wanta akkanaati jedheetu haala saniin marii maatiitiin manaa bahuu danda'a. Aadaan intala baluu aadaa cabsite dhiira wajjiniin akkana taate jedhani taa'uun ishiitu akka badiititti ilaalama. Dhiirumtillee dhiirri amma waan ta'u jedhanii miti dhiirri ilmi abaluu sun kana jedhaniitoo wanna ibsaniifu innis maqaa ofiiti eegga.
boge tole boge o shagara shagar boge tole boge yama kalava boge tole boge abjuna tamate boge tole boge mena marzana fa boge tole boge che nale ko tu ya nale nale ko nale maskala sirba nale nale nyuna jibba ko asandarba ba ajandarba ba asandarba ba ajandarba Goobeen ni jira, shinooyyeen ni jira, dargaggoonni goobee taphatu. Dur irraa eegalee ture waan ta'eef umurii meeqa eegaltanii goobee taphachaa turtan? Goobee sana immoo maal jettamee wati qolu kaasa? Goobee ani akka yeroo kootiitti waggaa umuriin koo 15 irraa olii eegaleeti. Aga waggaa meeqatti goobee taphachaa turtan? Ani amma naqeetu gaa'ela raawwadhutti amma waggaa 20 guututti taphachaa tan ture. Gaa'ela booda carraan goobee taphachuu dhiphaadha jechuudha. Cibbaadha maatii wajjiniin turuu jira, ijoollee wajjin turuu jira. Fe'iin keetillee yoo jiraate bar gaafa nama ijoollee wajjin deemte qaanii jira ture. Isinis si daangessa. Goobee yeroo san taphattan xiqqoo irra lubuu samee goobee yeroo san sagaleedha waan jettan. Goobee goobileeyo oo agooba haaree goobileeyo goobileeyo oo agooba haaree maskalaatu tabbu jedhee oo agooba. Are angiru bisi jede o agoba are gobile wa shaniruma agoba are gonaje chanuguma gotuma senibsa gonaje chanuguma o agoba are jedhani to akkasitti baay'isee gaafaaruu hedduu qaba. Dargaggeessi shimala qabatee deema. Halkan deemata yeroo san ammoo akka ammaa guyyaa miti shimala qabatee deema. Shamarran babbareedanii deemanii. Shamarran guyyaa deemu. Wadaajinis jira waan ta'eef yeroo sana immoo dargaggoonni kun keessuma gara tuulamaa kanatti wadaajirratti wal lolootu jira jedhan dur. Ishiidha wal qabatee muudannoon sinquunname fa'aa jirti laata yookaan immoo waan namarratti agarta shimala kanaan. Anallee waan na mudate hin jiru. Inni maaltu jira seete kun duruma ka'eetu hin jira hubannoo dhabuudha kun. Hubannoo dhabuudhas garuu wanti daa'imaa kun nama dhibaatire. Jaalallee tokko hootu qee wanumaan waa baay'ee balleesse wanna godheef akka komiitiitti ilaala. Han obseen obsa. Han hin obsine garuu baay'ee du'aaf ajjeechallee hanga ga'uutitti akka tuffiititti ilaalama akkamitti jaalallee tuuqa han jedhuufi saniinillee hanga wal dhabutti hin ga'a beeke. Ishiillee hamma rukutee hubutti hin ga'uu danda'a. Kuni maaliidhaaf jaalala isaan keessa jirudha. Ibsuudhaan malee hammeenya fi miti. Ammatti garuu wadaajii sunoo hin jiru xiqqaacha jira. Aadaan keenya inni irraanfatamaa hin dagatamuu danda'a. Dagatamuus hin qabu. Ijoolleen fuulduratti dhufu ibsaa deemti. Safuudha. Safuu keenyas akka inni irraanfatameen ibsanii deebi'anii akka itti fufuus taasisuu waan danda'aniifu jajjabeessuu qabama. Nutillee gaafa dhufanii isaan taphatan taphachiisnee ijoollee kana jedha gorsinee jennee hubannoo kennineefi seeraan gaggeessinee wannallee badaa hojjetanillee gorsa kenninee akkaataa saniitiin deemaa jirra kana. Guddaa galatooma ulfaadhaa muuxannoo simbira jiru nu qooduu keessanii fi guddinni isin galateeffannu nu jiraadha. Isinillee baay'ee nu jiraadha fayyaa isinii haa kennu. Kabajamtoota daawwattoota keenya goobii fi shinooyyiin kun durirraa eegalee yookaan ganamarraa eegalee aadaa beekamaa akkasuma aadaa baratamaadha. Yeroo ammaa kanatti immoo feestivaala goobii fi shinooyyii jedhamuudhaan aanaalee akkasuma godinaalee garaagaraatti dargaggoonni giddugala biyyaa Finfinneetti wal ga'anii aadaa kana yeroo isaan itti agarsiisaa jiran ni mul'ata waggoota muraasa asitti jechuudha. Kana keessa uffata aadaatu jira, dhaannaa rifeensatu jira, shimalatu jira. Kanneen addunyaatti beeksisuu keessatti illee gahee olaanaadha kan inni qabu. Kanaan alatti immoo hariiroo hawaasa gidduutti uumuu, dargaggoota gidduutti uumuu, jaalalaa fi tokkummaa isaan gidduutti uumuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Aadaan kun cimee akka itti fufu ammoo mootummaa dabalatee miidiyaalee akkasuma dargaggoonnis qooda isaanii yoo baatan aadaan kun bal'inaan hawaasa addunyaa biratti ni beekama jechuudha. Arraaf turtiin taasisne kan haga ammaa kana ture. Torban ammoo mata duree biraatiin haga walitti deebinutti nama torbanii nu taasisu horaa deebana. Boleko yaaddu gomaade yoore raftare rabuya boleko ofilo lambeektu yoore raftare rabuya boleko askanni goraade yoore raftare rabuya boleko indiddare boleko indiddare boleko raftare rabuya boleko abuyyade uffata taqa yaabdarii sittana waaqa
waaqame bara nu araarsi. Aseesa gofare goota birraa maranii foota.